Waraana Falasxiinii fi Israa'el gidduu jiru keessatti biyyi hin eegamin tokko xiyyeeffannoo addunyaa boojitee jirti. Biyyi tunis Kooriyaa Kaabaati. Hariiroon Kooriyaa Kaabaa fi Falasxiin gidduu jiru maaliin? Akkasumas waldhabdee Israa'elii fi Falasxiin keessatti Kooriyaan Kaabaa gahee akkamii qabdi? Gaafii akka kanaatiif karaa akka banu taasisa. Gaafii kanneen haa ilaallu. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii, nageenyaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun Muraad Moo Productionidha. Maatii Muraad Moo Production ta'uuf mallattoo subscribe tuqaa. Waraana Falasxiinii fi Israa'el gidduu jiru keessatti biyyi hin eegamin tokko xiyyeeffannoo addunyaa boojitee jirti. Biyyi tunis Kooriyaa Kaabaati. Kooriyaan Kaabaa waggoota kurnan darban keessatti biyya adda baafaman keessaa tokko ta'uun addunyaa biratti beekamti. Kooriyaan Kaabaa ji'oopolitikaa addunyaa irraa of fageessitee, globalizeeshinii irraa fagaattee akkasumas dhaabbilee biyya alaa kamirrattuu osoo hin hirkatin jiraachaa kan argamtudha. Ta'us Kooriyaan Kaabaa lola ammaa kan Israa'elii fi Hamaas gidduutti uumameen ibsa kenniteetti. Dhiiga Gaasaa keessatti dhangala'eef Israa'el ifatti balaaleffatti. Kana caalaa kan nama ajaa'ibu immoo Kooriyaan Kaabaa garee Falasxiin Hamaas meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan gargaaraa jiraachuu mala kan jedhu gabaasni dhiyaateera. Kun immoo akka gaafiin ka'u taasisa. Hariiroon Kooriyaa Kaabaa fi Falasxiin gidduu jiru maaliin? Akkasumas waldhabdee Israa'elii fi Falasxiin keessatti Kooriyaan Kaabaa gahee akkamii qabdi? Gaafii akka kanaatiif karaa akka banu taasisa. Gaafii kanneen haa ilaallu. Seenaa keessatti Kooriyaan Kaabaa biyyoota baha giddu galeessaa hedduu waliin hariiroo gaarii qabdi. Waggoota dheeraaf Kooriyaan Kaabaa Iraan, Sooriyaa, Liibiyaa fi Masrii dabalatee biyyoota baha giddu galeessaa adda addaatiif teeknooloojii misaa'ilaa fi meeshaa waraanaa dhiyeessaafii turte. Gurgurtaa misaa'ilaa balastikii Noodung fageenya giddu galeessaa 150 Iraaniif taasistu dhaabuuf jecha Israa'el investimentii biyya alaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 hojii albuuda warqee Kooriyaa Kaabaaf akka dhiyeessite himame. Yeroo waraanaa Yoom Kippur bara 1973tti Kooriyaan Kaabaa paayilatoota 20 fi hojjettoota 19 Masriif ergitee jirti. Bara 1980moota keessa Kooriyaan Kaabaa kallattiin Israa'el waraanuu irraa garagaltee mormitoota Israa'eliif meeshaa waraanaa fi teeknooloojii waraanaa gurguruu filatte. Seenaan akka mul'isutti hariiroon Kooriyaa Kaabaa fi Falasxiin gidduu jiru bara 1966 irraa kan eegaledha. Yeroo sanatti Kooriyaan Kaabaa dhaabbata bilisummaa Falasxiin PLO jedhamuuf deeggarsa ishee kennuu eegalte. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa keessattuu Kim Sang yeroo sanatti hoogganaa dhaabbata bilisummaa Falasxiin kan ta'e Yaasir Arafat waliin hariiroo cimaa qaba ture. Waldhabdee Israa'elii fi Falasxiin keessatti Kooriyaan Kaabaa Falasxiin afaaniin qofaa miti kan deeggartu. Bara 1970moota irraa eegalee meeshaa waraanaa garaagaraatiin deeggaraa jirti. Deeggarsa meeshaa waraanaa waliin ogeeyyii waraanaa kan finciltoota Falasxiin leenjisan ergiteefii jirti. Yeroo sanarraa kaasee hanga ammatti Kooriyaan Kaabaa kaayyoo Falasxiinonni falmatuu deeggaraa akkasumas gocha Israa'el naannoo Falasxiin keessatti raawwattu balaaleffachaa dhufte. Walgahii waliigalaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii irratti Kooriyaan Kaabaa qabsoo Falasxiin mirga walabummaa ishee deebifachuuf taasistu guutummaatti akka deeggartu labsiteerti. Israa'elii fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti walitti dhufeenya dippiloomaasii idilee hin jiru. Qunnamtiin biyyoota lamaan gidduu jiru bu'uura diinummaati. Kooriyaan Kaabaa Israa'eliif beekamtii hin kennitu. Saatalaayitii imperialistii jettee waamti. Faallaa kanaatiin Israa'el Kooriyaa Kaabaatiif beekamtii hin kennituuf mootummaan Kooriyaa seera qabeessa ta'e mootummaa Kooriyaa Kibbaati jetti. Misooma Nikulaaraa Kooriyaa Kaabaa irratti Israa'el qeeqxota idil addunyaa sagalee guddaa dhageessisan keessaa ishee tokkodha. Qondaaltonni Israa'el hedduun Nikulaarri Kooriyaa Kaabaa alkallattiin nageenya Israa'elii fi tasgabbii waliigalaa baha giddu galeessaa irratti balaa guddaa akka fidu yaaddoo qaban ibsu. Bara 1988 irraa eegalee Kooriyaan Kaabaa bakki Israa'el amma qabatte hundinuu kan Falasxiinii jechuun beekamtii kennitiif. Faallaa kanaatiin Israa'el Kooriyaa Kaabaa fi sagantaa Nikulaara ishee
tarkaanfiiwwan idil-addunyaa biyya kana irratti akka fudhatan gaafate. Kooriyaan kaabaa hundeerraa mootummaan Israa'el akka ergamtuu Ameerikaatti kan fudhattu yoo ta'u, Falastiin akka saba cunqurfamaa bilisummaa isaaniitiif qabsaa'anitti ilaalti. Kooriyaan kaabaa gareewwan Falastiin kanneen akka Hamas deeggaruun ishee hariiroo isaan Ameerikaa fi warra dhihaa waliin qaban irratti hundaa'e. Diinni Ameerikaa fi diinni warra dhihaa michuu Kooriyaa kaabaati. Kooriyaan kaabaa yeroo dheeraaf Falastiiniif meeshaa waraanaa fi deeggarsa kennuu ishee iccitii ifa ta'edha. Kooriyaan kaabaa bara 1991tti erga gamtaan Sooviyeet kufee booda gargaarsa meeshaa waraanaa irraa gara deeggarsa bifa hojiirra ooluu danda'utti akka ceetetti amanamus gabaasni akka agarsiisutti Kooriyaan kaabaa bara 2000 keessa gareewwan Falastiin adda addaatiif meeshaa waraanaa dhiyeessuu itti fufteetti. Ragaan qabatamaa muddee 2009 keessa aangawoonni Taayilaand xayyaara fe'umsaa Kooriyaa kaabaa toonii 35 fe'ee ture to'atan. Xayyaarri kun of keessaa meeshaalee waraanaa baramaa kanneen akka rokkeettii fi boombii qaba. Ameerikaan bara 2012 keessa meeshaa waraanaa kun Hamaasiif ergamuuf akka ture mirkaneessiteerti. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa Hamaasitti fayyadamu kiyyaa miti jettee haltus ragaan jiru garuu faallaa kanaati. Fakkeenyaaf yeroo lola Israa'elii fi Falastiin dhiheenya kanaa suuraa loltoota Hamaas miidiyaa hawaasummaa irratti kan naanna'e rokkeettii 122mm kan Kooriyaa kaabaatti oomishame qabataniiti. Mallattoon meeshaalee waraanaa Kooriyaa kaabaa sarara diimaatiin adda baafamuu danda'a. Kana malees rokkeettii Kooriyaa kaabaa F7 dabalatee meeshaalee hidhattoota Falastiin kan waraana Israa'eliin qabaman suuraa fi viidiyoo birootiin mul'ateera. Meeshaaleen waraanaa ceekurraa dhukaafaman kun konkolaattota hidhannoo qaban barbadeessuuf fayyada. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa harka jalaan ergitu kun sagantaalee meeshaa waraanaa idilee fi nikulara isheef galii maallaqaa ta'ee tajaajila. Akkasumas Kooriyaan kaabaa biyya qoqqobbii idil addunyaatiin qormaanni dinagdee isii mudachaa jirudha. Meeshaa waraanaa harka jalaan ergitu kun maallaqa baay'ee isii barbaachisu argamsiisaaf. Pyongyang Falastiin deeggaruu fi Israa'el mormuun Araba biratti dippiloomaasii fi beekamtii argamsiiseefii jira. Walitti dhufeenya dippiloomaasii kun sirna Kim addunyaarraa adda baafameef gatii guddaa qaba. Ejjannoon Kooriyaa kaabaa kun dhiibbaa Ameerikaa fi warra dhiharraa dhufu baha giddu galeessaa keessatti xiqqeessuufis ni tajaajila. Hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.